nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma edaa social media irratti garagaraa irratti namni fayyuudhaa fi preconditioning jiraa haal dureen jiraa kan jedhu tokko gaaffii kaaseen ture warra deebistan jirtu keessaanis karaa keessaa inboxii naa gootanii simple question idha kun gaaffii salphaadha garuu yeroo baay'ee baranneerraa beenneerraa shaakallee mana waaqayyoo keessa ture yeroo jennu dhugaa akka salphaa fakkaatu simple truth even ultra simple baay'ee salphaadha kan jennutu deebinee irraanfanne dogoggorree waan meeqa taana. Kanaaf namni fayyuudhaaf isa tokko gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudha. Wangeelii Yohaannis 1:2 irratti warra amananiif warri gara saba isaa dhufe isaaniin didanii garuu warra simataniif jedha. Inni dhuguma gooftaadha jedhanii warra simatan kasimachuuf immoo amantii barbaada. Isaanii fi ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif gooftummaa kennee jedha. Isaan fooniif dhiigarraan dhalannee isaanii hafuurarraa dhalatan jedha. Kanaafituu inni tokko inni jalqabaa amantiidha. Fayyina keessaa qooda qabna jechuun miti baay'isa beekun. Dhibba fayyina keenya fixee hunduma isaa xumuree ootariin fayyina keenyaa, hangafi fayyina keenyaa, salveeshinii keenyaa, fayyina keenyaa fi Ibroota 5:9 irratti akka laallu waan hundumaa kan godhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Deebiis immoo Isaayaas 45:22 irratti gara koo ilaalaa gara kootti deebi'aa hin fayyituu jedha. Kanaafituu isa kana gooftaadha kan fide dhibbaa hojjetee pilaan godhee kan fide waaqayyoodha. Seeroma boqonnaa 3 irratti yeroo cubbuu isaan hojjetan sana kakuu galeen kana godhee isa kanaa fi isa gooftaa fide kana toleedhanii amananii fudhachuudhaadha jechuudha. Namaan tole dhuguma sinna fayyisa sinna barbaade sinna uume iddoo koo sinna deebise inni amannee fudhachuudha. Inni lamaffaan garuu qalbii diddiirrachuudha. Luqaas 13 lakkoofsa 3 irratti yaada garaa keessanii geeddaradhaadha. Yaada garaa keessanii geeddaratan taran hin badduudha. Qalbii diddiirrannaadha. Inni sadaffaan immoo abboomamuudha. Ibroota 5:9 gooftaanis abboomamuudha. Waan hundumaa sana immoo darbee abboomamuudha. Dubbii isaatiif abboomamuudha. Tole jedhanii fudhachuudha. Abboomamuun aarsaarra caala waan ta'eedhaaf. Warri biraan kana precondition jedhu. Haal dureedhaa jedhu. Waa'ee haal duree ta'uuf dhiisuu isaatu hin ta'in namni tokko fayyina keessa jiraachuuf fayyuu fi amanuutu irra jiraata. Qalbii diddiirrachuutu irra jiraata. Abboomamuutu immoo irra jiraata. Inni kun murteessaadha. Namni fayyina keessaa qooda qaba isa jedhu rakkina guddaa jedhan qooda qaba waan jedhu hin qabu. Dhibbaa kan hojjetee fide fayyina gooftaadha. Garuu amanuuni dirqama jechuudha. Amantii malee waa ta'uu gochuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf. Kanaaf amma fakkeenyaaf attamitti fayyannee mataa isaa yaadnee Efesoon 2:8 gaafa fudhannu by grace jedha. Through faith. Hubadhaa by grace through faith. Ayyaanni suni amantiidhaan. By grace are you saved through faith. Kanaaf amantiidhaan ayyaana ittiin fayyine sana fudhannu nu biraa miti. Kennaadha. Fayyinni mataan isaa kennaa waaqayyooti. Ayyaana kana kan nu fudhanne garuu amantiidhaan. Abrahaam seeraan miti waaqayyotti amane inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ameefi jedha. Kanaaf waa'ee amantii kun maa inni isa jedhu keessa linnee ilaaluun hin danda'ama. Waan baay'ee isaa keessa linnee ilaaluu dandeenya. Garuu kana sadan irraanfachuu nurra hin jiraatu. Amanuu, qalbii diddiirrachuu, abboomamu kun murteessaadha jechuudha. Kun baay'isee murteessaadha waan ta'eedhaaf hojii keenya gaarii miti akka warra Katoolikii yookiin Ortodoksii jedhan fayyinni hojii gaariidhaan miti. Namni erga fayyee hojii gaarii hojjeta amantiin keessan amantiin hojii hin qabne du'aadha isa jedha. Isa kana biraa ilaaluu dandeenya. Kana sadan garuu hubachuun keenya murteessaadha. Erga fayyee booddee namni garuu hojii gaarii jalqabaa ka'ee waaqayyo qopheessa keessa deddeebi'eetu hojii gaarii sana hojjetaa jechuudha. Kanaaf karaa fayyinaa gaafa qabannu Yohaannis 14:6 ana karaan dhugaan jireenya ka gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe karaa sanarra buuna karaa biraan hin jiru. Yesuus Kiristoos ala cuuphaan hin fayyisu, irbaati gooftaa hin fayyisu, wanti biraan hin fayyisu erga fayyinee fudhanna hunduma isaa yaadannoodhaaf. Wanti nuti daballu, wanti nuti Yesuus irratti daballu barumsa dogoggoraati. Yesuus Kiristoos irratti fayyinaa wanti nu dabalu hundumtuu yeestatti mirtinu. Kanaaf amanuu erga amannee immoo isa amanne sanatti qabamnee jiraachuu ati gooftaadha jennee isumatti qabamnee jiraachuudha amma kun objective truth subjective keessa keessatti dhagaameef dhiisee miti waaqayyo jiraataadha. Isa kana isatti amanuudhaan fayyinni ta'a. Isa kana amanuudha. Yeroo dogoggorummoo qalbii diddiirrannee gara gooftaatti deebi'uudha. Fayyinaaf garuu dursanii qalbii diddiirrachuudha. Abboomamuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Gaaffii yoo qabaattan kaasuu dandeessu nagaadhaan.